Jama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kee kan kabajaa qaxxaamuree tulluu qaaree isinaa dhaqqabu mootii miidiyaadha. Turtii waggaa tokkootiin booda deebi'ee dhufee jira. Egaan chaanaala kanarratti qophiilee garaagaraa isiniif dabarsaa akka ture warroonni maatii kiyya taatan ni beeytanii dhimma hojiitii fi barnoota garaagaraatiin wal qabatee yeroo dheeraadhaaf miidiyaarraa fagaadhee ture. Amma gaa deebi'ee dhufee jira hanga danda'ameen qophiilee bashannanaa keessatti ammoo barnootas gorsa garaagaraas kan qabu isiniif dhiyeessuudhaaf amma deebi'ee jira. Warroonni chaanaala haaraa taatan subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabadhaa. Warroonni ammaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii like gochuudhaan share gochuudhaan chaanaalli kiyya akka bakka duriitti deebi'uunaaf godha. Egaa dhimma jidduu kana miidiyaarra deemaa jirurraa waa xiqqoo jechuun dirqamanitti ta'e maaliif namoonni hedduun irraa haasa'anii jira. Enes lamini qarbeenya ana hoomaanatti hafa waan jedhuuf anis waa xiqqoo dubbachuu barbaada. Hedduu namni keenya keessattuu namni keenya viidiyoolee garaagaraa suuraa garaagaraa kan yeroo gaafa jaalalaa gaafa gammachuu waliin qaban laafii bareeda yeroo waliin dabarsan gaafa rakkoo wayii jidduu isaaniitti argame gadi buusanii fidanii miidiyaa kanarratti walxiqqeessuu mataa walii cabsuu barnoota godhannee jirra. Inni kun isa jalqabaati miti yeroo hedduudhaaf wantoota akkanaa gochaa turre ammas godhuu itti fufnee jirra jechaadha. So maal jechuu barbaadeeti namni gaafa jaalala keessa jiru dogongora garaagaraa dalagaa rakkoo garaagaraa uumuu danda'a. Jidduu namaatitti ammoo jaalalli sun boora'uu danda'a bushaa'uu malaa namni adda ba'uu danda'a jechaan wal dhabuun danda'ama jiraata. Gaafa rakkoon jidduutti uumame immoo jaalala gaafa nagaa wajjin dabarsan gammachuu gaafa san wajjin dabarsan wanta fokkisaas haa ta'u gaarii gaafa nageenni jiru wajjin hojjetan san fidanii booda miidiyaa irratti gadi baasuun dogongora guddaadha. Namni sammuu sirriidhaa qabu namni akka namaatitti uumamee sammuu ulfaataa baatee deemu gocha akkanaa kana hin hojjetu jedheetiin yaadaan akka kiyyatti of course dhugamatti ammoo dhugaan jirtu namni keenya wanta gaafa gammachuu wajjii dabarse gaafa rakkoo fidee itti wal salphisuun akkuma baratametti jira gochaa ture kun haarayaa miti. So dhimma kanaaf ijoolleen keenya ijoolleen shamarranii gaafa jaalalli oowwaa keessa jirtan gaafa gammachuudhaan nama jaalattan wajjin jirtan keessatti uf laallataa gammachuu keessan dhandhamaatu keessatti ammoo uf laallataa ta'e osoo deemtanii hedduu namatti tola. Maaliif akkuma bal'inni jiru akkuma gammachuun jiru boru rakkoon biraa uumamuu mala wanta jedhu yaaduun hedduu barbaachisaadha. Gaafa addaan fagaachuun dhufe gaafa ammootu rakkinni jidduu keessanitti uumame wanni sun akka haaraatti ka'ee madaa isin irratti uumaa jira. Maatii keessanii wal isin dhabsiisaa jira. Maatiin keessan akka isiniif jedhee mataan cabu gochuutti jirtan. Namni maatii kabajamarraa maatii guddarraa maatii kabajaa qabu keessaa dhufe wanta akkanaa kana hin hojjetu jedheetiin yaada. Garuu namoonni tokko kama biyyatti haadhaaf abbaan isaanis kabajaa hin qabne community keessa jiraatu keessatti salphina dalaguu wanta xixiqqoo dalaguu ijoolleen isaanis gaafa carraa argatanii biyya alaa kana dhufanii internet argatanii mobaayila argatan akkuma fedhan ta'u kan akkasittiin fuudhaani. Maaliif namni maatii gaarii irraa dhufe homa gaarii hojjeta gorsa dabarsaa barumsa dabarsaa. Kanaaf namoonni wanta akkanaa kana hojjettan rakkoma maatii irraa dhaaltan fiddanii miidiyaa irratti nutti agarsiisuu jirtanii. Isi shamaraa tagadhiista waan akkasii dalaydus inni dhiiraa kan fuudhee viidiyoo akkasii san miidiyaa irra oolchus hundi keessanuu rakkoo maatii keessatti qabdan fiddanii miti miidiyaa kanarratti nutti calaqqisiisuu jirtanii. Isin akka feetan ta'adha. Warroonni ammoo isin jala laalanii karaa isin irra jirtan karaa isin baddan kana isin jala badantu jira. Namoota saniif yaaduun hedduu barbaachisaadha. Keessattuu gaafa jaalala cimaa keessa jirtan ijoolleen shamaraa maatii gaarii irraallee maatii ulfinna qabu irraallee dhuftee dogongora jaalalaatiin rakkoo adda addaa akkasiisan keessa ni dabartaa ni seenta. Gaafa san dhaabbattee uf laaluun hedduu barbaachisaadha. Viidiyoo san waraabdee uf ilaaltu malee dabarsitee nama biraatitti hin ergitu. Viidiyoo san gaafa ufii waraabdee dursa ofii daawwatta. Ufii daawwattee yoo sitti hin bareenye akkamitti nama biraatiif dabarsitee kennita. San xiinxaluun hedduu ammoo rakkoo addaa qabdan
warroonni viidiyoo akkanaa shamaran sobdanii siif du'ee siif cabee siif du'een siif kaa warri jettanii sobdanii shamaran keenya gowwomsitanii qalbii isaanii fuutanii erga isirraa waan akkasiisan fuutan booda yookaan mallaqa naa ergi yookaan viidiyoo kee miidiyaa irratti ol darba jettanii viidiyoo shamarran miskiinan waa tokko hin beekne keessattuu ijoolleen shamaran warri magaalaa dhalatee magaalatti guddate waan akkanaa kana keessan seenu ijoollee miskiina baadiyaa keessatti dhalatte ka waa tokko hin beekne rakkoo akkanaa kanaaf saaxilamaa jira miidiyaa argatte moobaayila babbareedaa bitatte moobaayilli kun waraabuu danda'a isiin akka feete gaafa san waa tokko isii amma ariifummatu itti dhagama isiidhaaf amma akka isiitti isiin beeytee jirti jechuudha kanaaf namni qaamuu fi kana mallaqatti gurgurataa jira mallaqa guddatti nuti immoo bilaashumatti akkanumatti ittiin salphannee maatii keenya salphisuutu jira kana laaluun hedduu barbaachisaadha warri dhiiraa ijoollee shamaran baadiyyaarraa dhufte waa tokko hin beekne Finfinnee dalaala waliin guyyaa lama sadii yookaan torbaan tokko paaspoora baafachuudhaaf qofa dhuftee sanirraan carraa biyya biraa deemuudhaa argattee akkuma carraatitti biyya ambaa kana dhuftee gowwomsitanii rakkoo garaagaraa keessa ooftan please irraa dhaabaa biraa ammoo maa'inni namoonni viidiyoo akkanaa kana yoo argine ammoo walii raabsuun miidiyaarra oofuun wal jalaa sheer godhuun kunis barnoota gadheedha waan biraa sheeriin goonu yeroo ustaazonni barsiisan yeroo qeessonni barsiisan yeroo paastaroonni barumsa gaarii barsiisan sharing goonu video akkana kana mo fokisa kana yoo argine lafaan intun wal jala share goona view insa haga guddatu argaa jirtan video ngadeen akkana kun gaafa gadhiifamu arrabsoo fi xiqqeessaan gandaa gaafa namni hayyuu arrabsu gaafa namni beeka arrabsu gaafa namni goota arrabsu gaafa namni kutaa nama arrabsu gosa nama xiqqeessu yoo argitan view isa hedduu tokko goona akkasii sun view qaba ilaalcha qaba so barnoota akkana kana irraa osoo gabaabbanne barumsa gadee akkana kanarraa osoo xiqqaannee sammuu keenya update goonee sammuu keenya gara waan gaariitti akka nu deemu waan gaarii hojjechuu irratti akka sammuun keenya nu ajajamu osoo goone hedduu tokko natti tola keessattuu warri shamarranii ijoolleen biyya arabaa jirtan biyya arabaa keessa jiraattan hedduun rakkoowwan akkanaa kanaaf saaxilamaa jiru isini ijoolleen biyya faranjii fi maal jiranis jiran akkasuma ni baalagu maal ni jedhu garuu seeratu jira osoo amma intalli takka Awurooppaa yookaan Ameerikaa jirtu viidiyoo akkasii dhiira wayitiitti ergitee dhiira biyya san keessa jiru viidiyoo san inni jalaa gadhiise adabsiisuu dandeetti isin ammoo teessaniifuu seera maleedha seera malee biyya san keessa jirtan waan ta'eef namas kassasuu namas mana murtiitti dhiyeeffachuu hin dandeettan waan ta'eef viidiyoo akkanaa kana dhiiratti erguu irraa of qusadhaadha maatii keessaniif ofiif yaaduu yoo dadhabdan maatii keessan harmeete abbaa kee ka rakkoo san hunda keessatti dhiiftee baate mana citaarraa mana qorqoorrootti jijjiira sangaa tokkocharraa lama isaaf godha jettee biyyaa baate yookaan inni wadala harree gurguree yookaan sangaa gurguree gara biyya alaatitti na jijjiirti ofii jijjiiramtee nas jijjiirti jedhee si erge san hunda dagattee maatii kee mataa cabsuu akka maatiin kee ollaa deemee ollaa wajjin buna hin dhugne gochuutti jirta waan ta'eef please dhaabbadhaatii laalaadha itti yaada hedduu sammuu keessan dalaysiisaa sammuun keessan akka waan gaarii yaadu bakka gadhee akkasiisan irraa fagaachuun hedduu barbaachisaadha tiisisa ta'uun bu'aa tokkollee hin qabu mee hanga dandeenneen tiisisa ta'uu wanta balfa wanta fokkataa irra oolurraa sammuu keenya gara bakka gaarii ooluutitti akka kinniisaatitti yaaduu eegalu jechuun barbaada viidiyoon akka dheeratuun barbaanne yeroo biraa viidiyoo biraatiin viidiyoo bashannanaatiin walitti deebinaa warroonni viidiyoo kana argitan laayik godhaa sheer wajjiif godhaa barumsa qaba jedheetiin yaada mana kanaaf warroonni haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii kiyyatti dabalama horaa bulaa deebana bye bye